filannoo waliigalaa marsaa torbaffaa karaa nagaan akka milkaa'uuf raayyaa ittisaa fi qaamoleen nageenya federaalaa kan waliin qindoominaa fi kutannoon hojjechaa akka jiru koominikeeshiniin poolisii Oromiyaa ibsee jira. Hojii nageenya koominikeeshinii hojjechaa jiru ilaalchisee miidiyaa biyya keessaaf ibsa kan kennan Koomishinar Jeneraal Dirribii Mokonnon qophee filannoo duraa irraa eegalee gareen caasaalee nageenya naannolee fi federaalaa irraa qindaa'ee hojii nageenya xiyyeeffannaan hojjechaa turu jechuun himaniitu jiru. Koomishinar Jeneraal Dirribii Mokonnon qaamolee farreen nageenyaa ittiin jedhanii fi filannoo gufachiisuuf akkasumas hokkora uummataa kaasuuf socho'an jedhan adda baasuun tarkaanfiin fudhatamuu ibsanii jiru. Haalli nageenya qindoominaa fi xiyyeeffannaa olaanaa waan hojjetameef meeshaalee filannoof kan murteessoo ta'an yeroo barbaachisutti iddoo barbaachisuun ga'us dubbatanii jiru. Hojiin murteessaan kunis rakkoo nageenyaa osoo hin gufachiisin yaaddoo tokko malee raawwachuu ibsanii jiru. Filannoon kun naga qabeessa walabaa fi deemokiraatawaa ta'e akka milkaa'uuf hojiin nageenya eegsisuu fi hordoffii cimaa taasisuu naannoo Oromiyaa keessatti eegalamee hanga bu'aan filannoo ibsamutti cimee akka itti fufu Koomishinar Jeneraal Dirribii Mokonnon ibsanii jiru. Waan kana ta'eef uummanni filattoonni naannicha Oromiyaa hunda ofitti amanamummaa guutuu fi nageenya amansiisaan jiraachuu hubachuun guyyaa filannoo ba'anii akka filatan koominikeeshinichi ibsee jira. Gareen nageenya kabachiisuu hundaa'uun kutaalee biyyattii adda addaatti bobba'ee jirus hanga adeemsi filannoo kun obba'utti hojii nagaa eegsisuu fi olaantummaa seeraa kabachiisuu kutannoon itti fufa jedhee ibsi Koomishinar Jeneraal Dirribii Mokonnon. Gama kanaan waraanni bilisummaa baa'uun waboon of waamu kun mootummaa shanee jechuun waamu mootummaan maqaa filannoo jedhuun yakka siyaasa uummataa irratti dalagaa jira jechuunis himatee jira. Gareen hidhatee Oromiyaa keessa socho'u kun kanaan dura kanneen Oromiyaa keessatti filannoo irratti hirmaanna jedhan hin tuqnu garuu filannichi fakkeessuudha jedhee ture. Amma garuu ibsa baase keessatti filannoo kana gufachiisuuf tarkaanfii akka fudhatu dhaadateera. Har'arraa eegalee geejjibii fi sochiin gosa kamuu torban tokkoof dhorkameera jedhamu. Konkolaataa kamuu akkasumas sochii daldala kamuu ni dhorkina kanneen hojii garaagaraa naannoo hojjetanii fi ambulaansiiwwan namoota akka dhibaman tajaajilan qofaaf ilaalcha adda taasifnaan kanaan ala uggura kaa'ame kamuu sarbuun tarkaanfii ariifataa fi hamaa ta'e hordofsiisa jedhee ibsi abaawu. Kana malees dippiloomaatonni magaalaa guddoo biyyattii keessa jiraatan torbee kana keessa imala gara Oromiyaatti taasisan kamuu akka haqan gaafatee gareen hidhattoota kun. Poolisiin naannoo Amaaraas gama isaaniif filannoon Itoophiyaa marsaa torbaffaan karaa nagaa fi milkaa'ina qabuun akka xumuramuuf humna nama guutuu fi loojistikii gaan hojiitti galuu ibsee jira. Poolisiin naannichaa raayyaa ittisaa fi poolisii federaalaa akkasumas qaamolee nageenyaa naannolee kaanii waliin qindaa'uun kutannoon hojjechaa jiraachuu ibsee jira. Daandiiwwan keellawwanii fi gandoota naannichaa keessa jiranitti humna nama qaamolee nageenyaa gaan ramadamuun halkanii fi guyyaa hojjechaa jiraachuus ibsee jira. Humni nageenyaa bakka ramadametti sochiin geejjibaa akka itti fufuu fi sochiin uummataa akka hin gufanne gochuuf hojii milkaa'aa hojjetaa jirra jedha ibsi poolisii naannoo Amaaraa kun. Finxaaleeyyiin uummata hokkora keessa galchuu fi akkasumas sochii uummataa gufachiisuu jecha waa'ee sochii geejjibaa odeeffannoon tamsaasan waan lamarraa hin jirree fi soba waan ta'eef uummanni kan hubatee hojii guyyaa isaa akkuma duriitti akka itti fufuus dhaamanii jiru. Abbootiin qabeenyaa fi konkolaachistoonni gaachana qaamolee nageenyaa abdachuun tajaajila uummataa akkuma kanaan duraa baratameen akka itti fufsiisuu qabanis dhaamameera. Qaamoleen nageenyaa kunniin seeraan ala socho'uun filannoo jeequu fi gufachiisuu yaalan sochii isaanii fashaleessuun olaantummaa seeraa kabachiisuuf yeroo kamuu caalaa kutannoon akka hojjetus ibsee jira. Egaa kabajamtoota daawwattoota maatii chaanaalii keenyaa warroonni sabiskiraayib hin goone sabiskiraayib godhaa maatii chaanaalii keenyatti dabalama.